Fedhii diinota Itoophiyaa fashaleessaa jira jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Dhaabbanni gargaarsaa nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf lammiileen nagaa beelaan saaxilamaa jiru jedhetti jira. Naannoo Tigraayitti muddamni siyaasaa fi waraanaa caalmatti cimee akka dhufe himame. Yaadonni gareewwan xixiqqaa 10 irraa maddan cimanii miseensota garee 50 dhiyaachaa jiraachuu isaa Piroofeesar Masfiin Ariyaan himanitti jiru. Xiyyaarri bishaanii kan dhaabbata Keenmoor Ayer balaa irra gahe imaltoota 11 hunda baraaramee jira. Shamar Kafunee kabajamtootaa fi hordoftoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffame simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaatti sin dabarsaa turtiin keessan faanaadha. Fedhii diinota Itoophiyaa fashaleessaa jira jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Raayyaan ittisaa fedhii diinota alaa fi fashaleessaa jira jedhan Itimaa Joorshuumiin waliigalaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Akadaamiin loltummaa Itoophiyaa mooraa akadaamii hoolotatti argamutti qondaaltota kaadhimamoo marsaa 71ffaa koorsii matamaa eebbisiisee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa wayitaa kanammoo naannawa baha Afrikaatti kan argamtu Itoophiyaan bara barana diinota sanaan qoramaa turismaa himanitti jiru. Damni diinota seenaa fi baandota hojjetamus immoo miidhaan qaqqabsiifne jedhamus immoo baatus gootichi raayyaa ittisa biyyaa shira badii kanammoo guutuma fashaleessee jiraachuus ibsanitti jiru. Eebbifamtoonni akadaamii loltummaa Itoophiyaas immoo injifannoo boonsaa kana itti fufsiisuuf immoo bara barana biyya isaanii wareegama kaffalanii akka jiran kaasanitti jiru. Akadaamichi giddugala loltummaa qondaaltota gootota Itoophiyaa immoo itti fufsiisuuf kan horate ta'uu isaa kaasuudhaan akadaamichi sirna barnoota isaa beekumsa ammayyaa fooyyessuuf ammayyeessuun piroofeshinaalizimii gochuudhaan immoo dhaabbaticha haala mijataa uumuun odeeffannoo miidiyaa dijitaalaa raayyaa ittisa biyyaa irraa arganne ni mul'isa. Beekumsi leenjitoonni argatan kun immoo cimuun kutaa waraana itti makamanitti muuxannoo fi beekumsa qaban immoo argatan ta'uu isaa eeruudhaan beekumsa goonfachuun hojiitti hiikuun akka qaban immoo hubachiisanitti jiru. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi buqqaatii fi jijjiirama qilleensaa guddina dinagdee biyyattii otoo hin daangeffamne fedhii gargaarsaa namummaa ol kaasaa jira jechuun akeekachiisan. Guddinni dinagdee Itoophiyaa gabaasota cimaa ta'uu ibsuudhaan jiraatus immoo walitti bu'iinsi buqqeensa dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa fi dhiibbaa dinagdee guddachaa dhufuun gargaarsa nyaataa miliyoonotaan kan lakkaa'aman barbaachisaa ta'uu isaa ibsuudhaan qisaasa'amaa fi rakkoo namummaa caalatti gadi fageenyaan hammeessaa jiraachuu sagantaan gargaarsaa midhaan nyaataa addunyaa gabaasa isaa dhiyeenya kana baaseen akeekachiiseera. Dhaabbatichi rakkoo nagaa naannolee hedduu keessatti mul'atu jireenya hawaasaa jeequuf dhiyeessii gargaarsaa danqaa jiraachuu eeruun akeekachiiseera. Gabaasa biyyaa ji'a adoolessaa bara 2026 keessa baaseen kan hojimaata waxabajii agarsiisu keessatti immoo akka jedhetti dinagdeen Itoophiyaa dandeettii dandamachuu agarsiisaa jiras jedhetti jira. Dhaabbanni mallaqaa addunyaa immoo bara baajataa bara 2024 fi 25 keessatti immoo guddinni waliigalaa dhibbantaa 9.2 guddachuuf immoo guddinni kunis immoo yeroo giddu galeessaa cimaa akka itti fufuus immoo tilmaamuu isaa caqaseeti jira. Haa ta'u malee dhaabbatichi guddina dinagdee kuni haala gargaarsaa namummaa fooyyessuu irratti jijjiirama qabatamaa hin fidu jechuun immoo kaa'eeti jira. Naannoo Tigraayitti muddamni siyaasaa fi waraanaa dabalee dhufaa jiraachuun himame. Tibbana magaalota naannoo Tigraay garaa garaa keessatti immoo walgahiiwwan bal'aan TPLF geggeeffamaa jiraachuu akkasumas immoo ibsa dhaabbatichi baasaa jiruudhaan immoo walqabatee uummata biratti sodaa fi yaaddoo waraanaa deebi'ee eegaluu mala jechuu bal'inaan uumeeti jira. Marii uummata TPLF mata dureen isaa dhumarratti uummata haa diinnu jedhuun immoo qondaaltonni olaanoon durfamuu magaalota naannichaa keessatti marii geggeessaa jira. Obbo Abrahaam Takluu akka ibsanitti immoo kaayyoon maricha haala siyaasaa fi waraanaa yeroo ammaa kana uummata hubachiiseeti jira. Sodaa waraanaa haasawaniin qondaaltonni TPLF fi leenjiiwwan waraanaa geggeeffamaa jiru uummata waraanaaf immoo onnachiisuuf akka ta'e gabaasaaleen haala yeroo naannichaa ilaalchisuun bahaa jiru ni mul'isu. Carraa nagaa fi dhiibbaa idil addunyaa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa dhiibbaa gochaa jiran ta'us immoo TPLF mana maree waraanaa dura ture immoo deeffachuu fi humna agarsiisuu irratti dhiyeenya kana hojjechaa jiraachuu dogongora keessaa isa galchaa akka malu akeekachiisaniiru. Gama TPLFtiin immoo waliigaltee Piriitooriyaa badus immoo dhorkaan boba'aa fi baajetaa fi mindaa akkasumas immoo bakkeewwan Tigraay kan naannoo Amaaraa qabaman gadhiifamuu akka qaban gaafateeti jira. BBC'n haala naannichaa
keessatti jiru ilaalchise immoo Profeesar Geetaachoo Asaffaa wajjin yuunivarsiitii Kalgaarii irraa dubbisuudhaan ibsuun Profeesar Geetaachoon Asaffaan bifa nama gaddisiisuun waraana irratti dhiyaataa akka jiru natti dhaga'amaa jira jechuun sodaa isaanii immoo ibsanitti jiru. Yaadonni gareewwan xixiqqaa 10 irraa maddan cimanii miseensota garee 50f dhiyaachaa jiru jechuun Profeesar Masfiin Ariyaan ibsan. Koomishiniin olaanaa Koomishinara Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfiin Ariyaan yaadonni gareewwan xixiqqaa 10 irraa maddan erga qindaa'anii fi cimanii boodamoo karaa walitti qabdootaa fi barreessitoota isaanii miseensota gareewwan 50 dhiyaachuu jalqabuu isaanii ibsaniiti jiru. Profeesar Masfiin adeemsa marichaa ilaalchisee ibsa kennaniin gumii marii biyyaalessaa keessatti mariin sirna qabeessa ta'e kun immoo akka gaggeeffamu gareen miseensota 50 of keessaa qabu gareewwan xixiqqaa miseensota 10 qabuun qoodamee kan ture yoo ta'u marii isaanii haala gaariin gaggeessaa turuu isaanii ibsaniiti jiru. Akka caasaa kanatti immoo gareewwan xixiqqaan tokko tokkoon isaanii miseensota 10 qaban yaadota ilaalchotaa fi hubannoowwan yeroo dheeraaf irratti mari'achaa turan walitti qindeessuu fi cimsuun sadarkaatti aanutti ce'uu isaanii himaniiti jiru. Bu'aan marii kanaa immoo sirna qindaa'ee fi cimee karaa walitti qabootaa fi immoo barreessitoota gareewwan xixiqqaa gareewwan miseensota 50 of keessatti qabaniif immoo dhiyaachaa jiraachuus ibsaniiru. Adeemsi kun immoo yaadota yaaddowwanii fi abdiiwwan gareewwan xixiqqaa 10 keessatti ka'an osoo hin hir'atin yookaan immoo hin bittinneeffamin marii bal'aa gareewwan 50 keessatti gaggeeffamuu bu'uuraalee fi cima walitti qabuu isaanii hidhamiinsa qabu akka ta'e immoo gumaacha guddaa taasisaa akka jirus immoo himameera. Xiyyaarri bishaanii kan dhaabbata Kenmore Air balaa irraa ga'ee imaltoota 11 hunda baraaramuun isaanii immoo gabaafame. Namoonni 11 jechuunis immoo paayileetii dabalatee imaltoota 10 xiyyaara bishaanii kan dhaabbata qilleensaa Kenmore keessa turan hundi isaanii baraaramuu isaanii humni eegumsa daangaa galaana Ameerikaa beeksisee jira. Xiyyaarri bishaanii kun immoo kamisaa darbee naannoo Sunsiyaa irratti odolawwan sana keessatti kutaa bulchiinsa Waashingtan Ameerikaa keessatti rakkoo mudachuudhaan gadi bu'eera jechuun ibsuudhaan erga gadi bu'ee booda immoo xiyyaarichi ibiddaan qabatu isaa gabaafame. Akka gabaasa CNN'tti immoo namoonni hundi isaanii xiyyaaricha keessaa baafamuu isaanii mirkanaa'ee akka jirus gabaafame. Garuu imaltoota keessaa namoonni 4 miidhaa cimaa qaqqabuu isaanii immoo hospitaala akka galanis immoo gabaafame. Dubbii himaan Kenmore akka ibsetti immoo namoonni miidhaman keessaa 2 gara hospitaala magaalaatti akka imalan yoo ta'u 2 immoo gara hospitaala biyyattiitti dhiyoo jirutti akka geeffaman gabaase. Namoonni 47 ammoo gara buufata humna eegumsa daangaa galaana Ameerikaa geeffamuu isaanii qorannoo dabalataa argataa akka jiran immoo himameetti jira. Itti gaafatamaan poolisii aanaa sanaa immoo akka jedhetti immoo ibsa kenneen miidhamni namoota kana irratti ga'e immoo keessaa kanneen akka madda mataa isaaniitti immoo lafee caccabuu fi madaan isaanii immoo qaama isaanii irratti akka argames himeetti jira. Namoota 4 keessaa immoo tokko haala yaaddeessaa keessa kan jiru yoo ta'u immoo hospitaala geeffamuu isaas ibseetti jira. Sababa xiyyaarichaa gadi bu'uu isaa immoo hanga ammatti ifaa wanni ta'e hin jiru. Qorannoo waa'ee sababa balaa kanaa immoo gaggeeffamaa akka jirus himameera. Akka dhaabbanni Kenmore ibsetti immoo xiyyaarri bishaanii kun immoo sa'aatii 4:30 galgala naannoo Haroo Yuunii jedhamu irratti immoo magaalaa Saayit keessatti ka'ee gara Rosh Harbitti imalaa osoo jiru naannoo kiiloomeetira 160 erga imalee booda immoo Waashingtanitti argamuu isaa himeetti jira. Gareen kun immoo garuu akka ibsetti erga ka'ee booda daqiiqaa 45 booda naannoo Islaanditti suusitti rakkoo mudachuu isaa immoo himeetti jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata hangama waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isinin jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentarra nuukaa yeroo gaarii qabadhaa galgala gaarii.